Baanee yoyyaa jennee jirra. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Gadaa Digital Media guyyaa har'aa immoo sagantaa baay'ee barbaachisaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa barnoonni koo guyyaa har'aallee waa'ee YouTube irraa egaa namoonni channel kana subscribe godhaa isiniin jedha. Video kana xumura isaa yoo jaallattanis comment godhaa, kan biroot immoo hiriyoota jaallattaniif share godhaa akka daawwatamu akka namni irraa fayyadamu taasisaan dhaamsa kooti. Kallattimaan gara barnootatti darbina. Barnoonni keenya guyyaa har'aa muuziqaa ce'umsaa booda isinitti hima. Egaa kabajamtoota channel kana barnoonni koo guyyaa har'aa waa'ee invalid trafficiti. Mee waa'ee invalid traffic maal benna? Mallaqa nuti YouTube irratti jenne kaampaanii YouTube torbaanii yookiin jaan yookiin guyyaan nurra dhisuu danda'a. Kunis sababoota seera invalid traffic jedhamu kana. Invalid traffic jechuun maal jechuudha? Akkamitti amma nutti dhufuu danda'a? Akkamitti ammoo isa nutti dhufe hambisuu dandeenya? Mallaqni keenya kallattimaan nuti viidiyoo nu ilaallamee nu kaffalamuu danda'a yookiin nu laakka'uu danda'a kan jedhu barnoota kanarraa invalid traffic jechuun maal akka ta'e barnoota kanarraa argattu. Na wajjin tura. Egaa dhimmi invalid traffic rakkoo keenya moo rakkoo YouTube nurra geessu kan jedhus kanarraa barattu na hordofa. Egaa namni channel YouTube qabu tokko erga monetize ta'ee fi wanni inni eeggachuu qabu baay'eedha. Isaan keessaa seera invalid traffic kanaaf invalid traffic jechuun maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Egaa maalummaa invalid traffic irraa eegalle invalid traffic jechuun karaa seerota YouTube'n baasanitti nama dhaban keessaa isa tokko ta'eeti. Innis mallaqa nuti hojjanne seera nurraa hidhisu jechuudha. Mallaqni nuti hojjanne akkamiin nurraa hidhata? Akkam goone ammoo sirreessina kan jedhus viidiyoo kana keessatti ni barattu. Sirriitti na hordofa. Namoonni baay'ee invalid traffic kana beekanii mallaqni doolaaraan torbaaniin yookiin ji'aan irraa hidhata. Egaa akkuma barreeffama kana irraa argaa jirtan invalid traffic jalatti bakka fraudulent traffic jedhamu kan argaa jirtanii. Fraudulent traffic jechuun karaa seera naamusa trafficii YouTube cabsuudhaan mallaqa nuti argannu jechuudha. Mallaqa nuti argannu yoo karaa seeran qabeessan taaneen invalid trafficidha. Inni ammoo maaliin ibsama? Fraudulent jechuudha. Sobanii karaa malleedhaan mallaqa argamuu jechuudha. Kana jechuun maal akka ta'e ilaalla. Egaa qabiyyee invalid traffic keessaa inni jalqabaa click or impression generated by publisher click their own leave ads kan jedhu. Kana jechuun abbaan chaanaalii sanii viidiyoo ofii gadhiise, beeksisas ta'e viidiyoo gaggabaabaas ta'e dheeraa ofii isaatti yeroo lama yookiin sanaa ol yoo ilaale yookiin sadii ol yoo ilaale YouTube'n yookiin kaampaanii YouTube mallaqa nu laakka'u nurraa hidhisuu danda'a. Kanaafuu kanarratti of eeggachuu qabna jechuudha. Egaa inni lammaffaan repeated click or impression generated by one or more users. Kana jechuun gabaabumatti egaa namoonni chaanaalii keenya irratti viidiyoo notification berga ilaalaa yeroo irra deddeebanii nuuf ilaalanii mallaqni nuti hojjanne nurraa hidhachuu danda'a jechuudha. Namni chaanaalii keenya subscribe godhe yookiin hin goones irra deddeebee viidiyoo keenya yoo kan laalu taate egaa kaampaanii YouTube maal godhaa? Mallaqa nuti qaama sanarraa hojjannes kan hin hojjannes nurraa hidhisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kunis rakkoo lammaffaadha. Egaa inni sadaffaa fi baay'ee murteessaan barreeffama sadaffaa irratti halluu biluu kalariidhaan dibee jiru kan argitanii live irra osoo jirru afaan nuti fayyadamnu kamiinuu maaliif Google Translation waan jiruuf jechuudha. Namoota live'dhaan hordofaa jiran yookiin nu dhageeffataa jiran sanniin akka beeksisa viidiyoo nuti gadhiifne daawwatan irra deddeebinee yookaan jajjabeessinu taate yookaan dhiibnu taate YouTube'n kana nurratti beekuu danda'a. Gaafa nurratti beekammoo mallaqa nuti live'dhaan hojjannes nurraa hidhisuu danda'a. Kana sirriitti beekuu qabna. Lakka afaan koon dhaga'u kanaaf akkuma barbaaden godha hojjetteen ta'u argitanii baay'ee rakkisaadha. Inni sadaffaa kunis baay'ee kan nuti irraa beekuu qabna jechuudha. Afaan kamiinuu beeksisa nuti hojjannu nu dhageeffata jechuudha kaampaanii YouTube. Kanaafuu nuti kana jechuun subscribe godhaa, comment godhaa, like godhaa jechuun rakkoon qabu. Beeksisoota akka hojjetaniif dhiibbaa irratti uumuu waan jedhutu jira. Kunis mallaqa nuti live hojjannu irraa hidhisuu danda'a jechuudha.
Egaa inni arfaffaan automated click tools or traffic source robot or other distributive software jedha. Kana jechuun applicationii fi software garagaraa fayyadamnee mallaqni nu haa guddatu jennee beeksisa garagaraa viidiyoo garagaraa kan achirratti gadhiifnee YouTube wal qunnamsiifnu yoo taate egaa mallaqni nuti gama saniinis fudhanne egaa kan duras hojjenne nurraa ka'uu danda'a waan ta'eef inni arfaffaa kun namoonni baay'een fayyadamanii garuu akka hin fayyadamneef seerri tiraafikii yookiin invalid tiraafik jedhu kun nu ittisaa jechuudha. Egaa namoonni YouTube fayyadaman baay'een dhimma kanan beekanii viidiyoo isaanii mallaqa akka ofii isaaniitiin ni daawwatu namoota biras akka daawwatan ni taasisu. Kun ammoo balaa guddaa qaba. Seerota afur kana beeknee itti fayyadamuu qabna. Balaan inni tokkoffaan qabatee inni dhufuun ammoo egaa monetization nurraa kaasuu danda'a jechuudha. Egaa san qofaa miti monetization nurraa kaasu monetizationis iyyata galfannee itti fufsiisuu dandeenya. Inni hamaan ammoo akkaawuntii keenya nu jalaa cufuu danda'a. Akkaawuntii keenya erga nu jalaa cufeeti egaa balaa guddaadha. Kanarraa sirriitti of eeguu qabna jechuudha. Viidiyoo keenyas namoonni akka nu ilaalan dhiibbaa gochuu hin qabnu. Akkasuma ammoo laayivis yeroo seennu of eeggannoo gochuu akka qabnu kan nu barsiisu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media barnoota guyyaa har'aarraa baay'ee akka itti gammaddanii fi irraa fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan isiniin jedha. Egaa ergaan koo inni dhumaan namoonni subscribe hin goone chaanaalii kana subscribe godhaa. Barnoonni kun akka dafaa isin dhaqqabuuf share like gochuu isin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraanis gaa bye turtii gaarii horaa bulaa deebanaa torban jaalala isiniif haa ta'u.